Jira jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya mirga keessan falmadha. Haqa keessan falmadha. Maaliif immaan keessa isin qabu? Maaliif immaan keessa isin yaa? Sirbi kun haalaan isin miidhee jira. Haalaan natti dhagahamee jira. Anis akka nama tokkotti haalaan TikTok fi YouTube, Facebook irra hoggaan deddeemee ilaalu immaan keessan haalaan yaa'u jira waan ta'eef maaliif akkasitti maaliif yaa akkanatti mirga keessan falmadha. Kunoo waan obboleettiin keenya jettu kana dhaggeeffadha. Asha marka fune guys akkam jirtu nagaa keessani an hamma wanta kan isin jechuu dhufe dhukkubsachaan ture reefu lafaa ol jedhaane ana maqabde tokko isinitti immoo dhufe jechuudha share godhaati jarreen kana lamaan biraan nu gaa mucaan diimaan guyyaa funyaan konkona kuni maal godhe isinitti fakkaate bara 2022 keessa dheengada dhiyoo kana ji'oottan darban keessa yoomittuu immoo jaalala quufne jibba feete jedhe ijoollee keenya mar'imaan urgufee nu fixe boonye maraanne itti dhiisne itoo nuti madaa sana hin fayyen kun immoo dhufee jaamaree konuun jedhee nu jammaree nu jarajjaree hundumtuu madaa akkasatti seef godhate gadi babbaase hamma guggubanne ana amma madaamin kiyya riibarii mana gwaaddanyaa kiyyaatti na barreessite achitti amma xiqqoo shimataa kiyya ol qabadhe fayyaa jira jechuudha daawwaa fudhachaa ture daawwaa saatuu hin arganne jechuudha kanaaf share godha artistoonni keenya amma kaaftanii wanta falanu godhun sirbina waan falanu baasu malee fala taane jechuudha bakka kanaaf artistoota keenya kana biraan nu gaa maaliif dibamna maaliif dhukkubsa falmadha warri miidiyaa kanarratti hundi keessa warri boossan gatii himimmaan keessanii falmadha dafhaati falmadha gatii himimmaan keenya nu baasuu qabu gatii himimmaan keenya waan ittiin deebu isa ittiin nu boochisan kan jaalalli akka badu bakka akka jaalala nuti jibbinutti sirba biraa baasanii nu wal'aanuu qabu sana ta'uu baannaan jarreen kun lamaan seeratti nu dhiyaachuu qabu jechuudha an kanan sin jedha guys share godha ani baay'een dhukkubsadhe baay'een ciise otoo keessa kee kana sinitti agarsiise gurraacha jechuudha guys share godha kanan sin jedha hundumti keessa walii galaati falmii jabeessa tokkummaa uumaa jaalala balleessina hin boonyu gatii himimmaan keenya jarreen kun lamaan nu deebisuu qabu hayyee galatoom hayyee haqa keetti galatoom hayyee haa ta'uutii mee sirbi kun haalaan nama bochisee akkasuma godhee mee sagalee hankeetti noo nu sibuu dandeessaa sirbi mee jaamaree yaa biliqqee ilmoo qananii jaamaree yaa bilallee ofiin wanii kan argaa hafsi araadanii kan gurmuun si barbaadan kan argaa hafsi araadanii kan gurmuun si barbaadan jaamaree siin jaaladdaak si jaalemamu jaamaree siin bookan kee machaa'e namuu imaluun dhide si argee si darbuun cime imaluun dhibe si argee si darbuun Punchim Jamare heya likise ilmo kanani Jamare heya bilalle ofina wani kanarga hafsi aradani kan gurmun si barbadan Jamare he sin jaladan si jalemamu Jamare he simbo kan ke machae namu imalun ibe si arge si darbun Jamare heya likise ilmo kanani Jamare ya bilille ofina wani kan arga si aradani angurmu si barbadani Jamare ka akan si jalemamu Jamare simbo kan ke machahe namu imalun nibe si arge si garbuj Jamare ya likise ilmo kanani Jamare ya bilille ofina wani kan argo si aradani kan gurmu si barbadani Jamare beka akan si jalemamu Jamare simbo kan ke machae namu imalun dibe si arge si darbun cime si jalachon jibbine jibba fede Jamare akan kale sateen arra sodaadde male Takkala maamiti boodadda balee tan cabee irraanfachuu natite kadde garaa daddabee akkam godhuree jamareeto ofani jibbaadde sitti kajedeen dabaleeto amanu sodaadde sirraa hiikuuf at nama addan rabbi faaye sitti hiikuuf al nama sagal mammadaa'e as jidduudha
garaan na dhibee meelaal jamareetoo sirbichi Oromoo ni boochisere lafa gangalachiisere ni maraacheere edaaraan fayyaan tokko hin jiru hundi madaadha lakki Oromoo miira keessaa baa qabsoo boocatti gallee jirra. Jamaree ani akkasii ilmoo kanani jamaree yaa bilillee yookiin awwanii kana.